Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa baga nagaan dhuftan isin hundi keessaniyyuu har'a barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e isin agarsiisuun dhufe hundi keessaniyyuu akkaataa screen video isin jala kaawwachuu dandeessan yookaan immoo video keessan dagaagame yookaan akka namoonni video keessan isin daawwachuu danda'anuu fi akkasuma akkaataa isin new hedduu itti argachuu dandeessanu akkasuma subscribe hedduullee isin argamsiisuu kan danda'u waan faayidaa guddaa qabu warri beektanullee warri hin beeknellee akkaataa isin itti jala kaawwachuu dandeessanu screen jechuun maal jechuudha faayidaan isaa maalidha isa jedhu isin agarsiisa hundi keessaniyyuu na waliin turaa isin jira egaa screen baay'ee bareedaadha namoota channel YouTube irra video maxxansitanuu fi akkasuma namoota YouTube irra maallaqa argachuu barbaadan video keessan tokko osuma isin daawwachaa jiru namni video lammataa akka itti dhaqu video keessan osuma tokko ilaalu takka lammaffaan akka itti dhaqu video kana biraa dhiisee jechuudha akkasii daawwattoota keenya haala kanaan akkaataa isin video ittisi video takka osoo maxxansitanuu jala kaawwachuu dandeessan fakkeenyaaf video keessan takka osuma daawwatamu jechuudha haala kanaan video keessan tokkuma osoo daawwatamaa jiru osuma ilaalaa jiru jechuudha namni sun video lammataa jalaan dhaqu asii ol ba'u illee video keessan jechuudha haala kanaan fakkeenyaaf kuni kootuma videoon kun jechuudha haala kanaan videoon tika keessan itti aanee video keessan abbichatti akka ni mul'atu akkaataa isin itti gochuu dandeessan kana video tokkoon sanaadha kan nama biraa akka hin seenne kan keessan bichaan akka seenne abbichatti mul'atu akka isin itti jala kaawwachuu dandeessan isin agarsiisa warri haaraa taatan gaa Abduu Jimmaa jechuudhaan channel YouTube gubbaa irratti yoo barreessitan argattu isin jira egaa profile koo jala seenuudhaan hundi keessaniyyuu barnoota hedduu jira kan isin jira bakka profile gatuqtanii daawwattoota keenya haala kanaa isin baasaa video ka jala galtanii video hedduu jira kan hin argatin isin jira darbee barnoota hedduu jira erga garaadhaa baradhaa isin jira gara barnoota isin ofaa na waliin tura kana kaawwachuudhaaf gaa har'a kan isin agarsiisu kana kaawwachuudhaaf Google Chrome ni seentu Google Chrome yookaan immoo YouTube browser itti fayyadamtan jechuudha browser itti fayyadamtan eega seentanii haala kanaa isin baasaa akkasuma YouTube yoo achi keessaa qabaattan irra kaawwattu yookaan immoo youtube.com jettee barreeffattu YouTube keessan jechuudha egaa YouTube keessan eega irratti barreeffattanii yookaan immoo achirraa yoo qabaattan irra ni seentu YouTube keessan irraa eega seentanii egaa ammallee profile keessan ni tuqxu yeroo takkaaf jechuudha profile keessan irraa yeroo takkaaf ni tuqxu gara YouTube Studio deemtu kana jechuun YouTube Studio erga gadi qabdu akka inni siyaasin keessatti YouTube Studio ka jira erga gadi qabdu opening new tab ka jira gadi qabdu ammallee akka inni gara YouTube Studio sin keessatti jechuudha erga gadi qabdu ganjallaa kana YouTube indiin tokko sin baati sanani tuqxu jechuudha gara YouTube Studio deemtu jechuudha kana ilaaluudhaaf gara YouTube Studio deemee sin agarsiisa in screen akkaataa itti sin jala kaawwachuu qabdan jechuudha YouTube Studio si aggasaantu kana yeroo takkaanu tuqxu YouTube lama sini ba ka fiti YouTube Studio ka jiru ka harka mirgaattaan rooni tuqxu egaa kun yeroo video maxxansitanus kana kaawwachuu dandeessu akkasuma video maxxansitanii dabarfattan jalalee kaawwachuu dandeessan har'a kan isin agarsiisu video maxxansitanii dabarfattan jala akkaataa isin itti jala kaawwachuu dandeessan video biraa video barbaadan akka inni namichicha mul'atu jechuudha osoo inni video isaa daawwatu abbaan sun video keessan ammallee kalammataa itti mul'atu jechuudha bichatti video maxxansitanii dabarfattan jala akkamitti screen jala kaawwannaa isa jedhu isin agarsiisa ammallee haaraa maxxansuudhaaf immoo guyyaa biraa isin agarsiisa haaraa osoo maxxansitanu screen jala kaawwachuu dandeessan jira faayidaa guddaa qaba YouTube'dhaaf jechuudha egaa kana YouTube Studio keessa eegasiin egaa haala kanaan ganjallaa kana dashboard ganjallaa ka jirtu kana yeroo takkaaf ni tuqxu bakka sanarra ni tuqxu jechuudha yeroo takkaaf eegara tuqxanii isin bana haala saffisa network keessaniitiin isin bana haala kanaan isin bana gaa yeroo inni haala kanaa isin bana videodha irraan gadi tarreessaa video isin bilbilarraa qabdan jechuudha video mataa akka ni tuqxu jala kaawwachuudhaaf jechuudha video mataa akka tuqee isin agarsiisa video mataa akka tuqeen isin agarsiisan koorra haala kanaan gaa video tokko irraa eegantu haala kanaa si baasa video sana video isin maxxansitee darfattan barreeffama isin jalaa qabdanuu fi akkasuma wantoota isin barreessitanii yeroo maxxansitan sana jalatti barreessitan haala kanaa isin baasa editing gochuu ni dandeessu jechuudha egaa haala kanaan yeroo isin baase isin asirraa irraaolee kana maal tuqxu irraaolee kana asirra ni jirti harka mirgaarraa irraan gadee kana indi screen ka jetti ni jirti harka mirgaa barreeffama takka ni jirti indi screen ka jetti kana yeroo takkaaf ni tuqxu video maxxansitanii darfattan jala indi screen kaawwachuudhaaf jechuudha screen kan jettu kan eegatuqtanii haala kanaa isin baasaa screen jechuun haala kana jira kun application illee hojjetamuu ni danda'a akkasuma har'aan kan isin agarsiisu haaluma kana isin agarsiisa application fayyadamtanii illee ni dandeessan isin hojjechuu kana kaa'achuudhaaf gaa asirra gubbaa kana element jedhee ni jira asirratti fakkeenyaaf asirra tuqee isin agarsiisa bakka kana yeroo takkaaf jechuudha bakka kana yeroo takkaaf ni tuqxu yookaan immoo asirra ni tuqxu harka mirgaa kanarra haala barbaaddee kaa'achuu dandeessanii hedduu jira kanaan video takka ni tuqxu video takka eegatuqanii haala kanaa isin baasaa akkasuma yeroo inni haala kanaa isin baasee asuma bakkuma adii kana eegatuqanii video isin fida video kana asirra screen kaawwachuudhaaf jechuudha kana isin baasee asirratti haala kanaan isin baasaa yeroo isin baasee ganjallaa ka dhuftanii macarashaa kan ni tuqxu siitingi haaraa duddubbatti isin baname kana yoo takkaaf ni tuqxu video achi galfattu video barbaadan jechuudha kaachira kaawwachuu barbaadan bakka isaan ni galfattu fakkeenyaaf video takka galchisan agarsiisa
yeroon fidu viidiyoon asirraa dhufee jira jechuudha. Ammallee ganjallaa kana yeroo takkaan ni tuqxu yoo barbaadan ganjallaa kana yeroo isin tuqxan viidiyoo moo playlist galchuu barbaadda subscribe galchuu barbaadda isin jaa fakkeenyaaf subscribe galchuu ani barbaadu subscribe jira ganjallaa kanatti subscribe galchuu yoo barbaadan yoo viidiyoo barbaadan viidiyoo yoo subscribe barbaadan subscribe galchuu isin jira. Subscriber eega tuqxanii profile keessan isin baaka YouTube keessan jechuudha. Haala kanaan erga keessu ammallee asirra bakkuma adii kana ni tuqxu yeroo takkaaf yeroo isin tuqxan viidiyoo moo playlist barbaadeera viidiyoon barbaada waan ta'eef viidiyoon hin tuqa. Viidiyoo reegan tuqee kana harkiseen asirratti ni fidasin jaa bakkana eega fiddanii duddubbatti deetanii asirra dhuftu asirra dhuftanii macarshaa kana ni tuqxu viidiyoo gaalaarii keessaa qabdanu indiskriinii sana bakka sana galfachuu qabdu isin jaa viidiyoo barbaadan kan namni isin daawwachuu kan namni isin daawwatu barbaadan viidiyoo barbaadeera tuqattanii achi galchitu isin jaa viidiyoo takka jechuudha. Fakkeenyaaf karaa ni tuqa eega karaa tuqee bakka dhufee naa gada jira viidiyoon sun jechuudha. Ammallee ganjallaa kana yeroo takkaan ni tuqachuudha asirra bakka eega tuqxanii ammallee viidiyoo isin jedha bakka adii tuqxu isin viidiyoo isin baasa ammallee viidiyoo kajettanii ni tuqxu eega tuqxanii haala kanaan isin baasa yeroo inni isin baase asirra dhuftanii ganjallaa kana macarshaatti raayitii gootu gubbaa ibsan jechuudha. Kan macarshaa raayitii gootanii viidiyoo isin TikTok yookaan immoo chaanala keessaa qabdan isin baasa yeroo inni viidiyoo chaanala keessaa qabdan isin baase haala kanaan tokkumarra gootu viidiyoo sanarra ka barbaadan achi galchuu jechuudha. Egaa ka barbaadeera eega tuqxanii haala kanaa isin baasa yeroo inni isin baase haala kanaan arfeenuu yoo kaawwattee jirtan jechuudha. Kun faayidaa guddaa qaba chaanala YouTube keessaniif jechuudha. Arfeenuu haala kanaan subscribe fi viidiyoo barbaadan galfattanii jechuudha. Eega fixxanii viidiyoon kun asuma viidiyoo isin gadhiisaa jirtan yookaan immoo viidiyoo isin tokkicha kana namni dhaggeeffachaa jiru viidiyoon kun isin keessan kun abbicha sanatti mul'achuu danda'a ol xoofee abbichi yookaan immoo ganjallaa viidiyoo keessanitti mul'achuu danda'a isin jaa viidiyoon kun indiskriiniin kun namoota chaanala qabuu fi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef namoota chaanala YouTube irra viidiyoo maxxansuu fi akkasuma namoota viidiyoo irraa niw hedduu argachuu barbaadan sa'aatii hedduu isin qoxara waan ta'eef kana kaawwachuu qabdu kana arfan jechuudha. Indiskriinii haala kanaan kaawwattu isin jira. Eega haala kanaan kaawwattanii fixxanii kaatanii daawwattoota keenya seef kajettu ni jirti asirra yeroo takkaaf seef kajettu kan ni tuqxu seefii ni gootu gaalaarii keessan jechuudha. Akka haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan chenginaan jedhaa jira maaliif jijjiirinaan jiran jiruuf jechuudha. Waan duraan kaa'ee jiruuf jijjiiruu barbaadan jedhaa jira. Jijjiiruu barbaadan jedhee bakka kanan tuqa duraanan kaa'adhee qaba waan ta'eef jennaa jechuudha. Asirran tuqa isin immoo seef gootu isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan indiskriinii viidiyoo kaawwachuu dandeessan viidiyoo keessan jala isin jira haala kanaa yoo geessin kaawwattanii chaanaalii YouTube keessanii viidiyoo keessan namoonni osuma daawwatanu jalaan viidiyoon kabraa olitti dhaquu danda'a isin jira akkasuma indiskriinii kan jalaa kaardi kajeenu jira. Kasaa guyyaa biraas ni qabadhe dhufa haala kanaan indiskriinii viidiyoo jala kaawwachuu dandeessanii kun chaanaalii YouTubeedhaaf baay'ee barbaachisaa namoota viidiyoo irraa maxxansitanii viidiyoo irraa niw hedduu argachuu barbaadan jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha haala kanaan indiskriinii kaawwachuu dandeessan hundi keessaniyyuu isin jedha kana nama hin gaafattanu kana kaawwattanii namoonni viidiyoo keessan osoo daawwatanu subscribe fi akkasuma viidiyoo isin achi jala kaawwattan abbicha sanatti mul'achuu danda'a isin jedha. Fakkeenyaaf viidiyoo takka abbichi viidiyoo keessan osoo daawwatu jechuudha viidiyoo isin gaalaarii keessaa qabdanu osuma inni daawwatu viidiyoo kana ganjallaatti ni baa viidiyoon lammata haala kanaan viidiyoo keessan tarreesseetti geessachuu abbichatti yookaan immoo subscribe yoo hin godhin subscribein haala kanaan itti mul'ata jechuudha. Abbichi sanatti subscribe godhachuu abbichi akkasuma viidiyoon sun osuma taphachaa jiru iyyuu background irratti sa'aatii isin herreeguu danda'a jira viidiyoon sun viidiyoo isin indiskriinii dudduuba kaawwattan background irratti sa'aatii isin herreegaa isin jedha. Haala kanaan indiskriinii kaachuu dandeessan jira chaanaalii YouTube warra fayyadamtan itti fayyadamaa isin jira haala kanaan guyyaa biraa immoo akkaataa yeroo viidiyoo itti maxxansitanuu indiskriinii itti kaawwachuu dandeessan chaanala keessan yookaan immoo viidiyoo sana jalatti indiskriinii kaawwachuu dandeessan isin agarsiisa. Kana yoo itti hin fayyadamin itti fayyadamaa isin jedha. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata barnoota koo irraa wantoota isin galuu yoo jiraate koomentii naa barreessaa isin jaa hundi keessaniyyuu barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata hanga walitti deemnutti nagaan naa tura laayik sheer gochuu hin dagatinaa viidiyoo.